Ajaja waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godin Gujilixaa jaarra birra bagna gaangar raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa dhuftiin jechaa garmarii heenna dhiyaan. Isin bakka nagaan harma geessan bakka nagaan dhuftan. Ayyee akkuma yaadatamu woboo nagayi torbaa barkum 2021 irraa qabuuni. Bobbaa addaa labsatee injifannoolee boonsaa guutuu Oromiyaa keessa galmeessuu jira. Ammoo mootummaan fiippii sochii waraan bilisummaa Oromoo handhoosuuf neetwork interneetatiif bilbilaallee ugguree jira. Meegam keessan ka Gujilixaa kanaan maanti jira duulli bobba jaalalee moqilxuumaan fakkaata eessa dhuunfattan. Bareedaadha akkuma beekamutti akka dhaabbii labsii waliigalaa duula jaalalee moqilxuuf jaalalladii gammadaatiin gara kibbaa kanarra jalqabame bakka hedduutti injifannoon baay'een galmeeffamee jira. Akkuma kana godina Gujilixaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo ajajuma dhaabaa fudhatee tarkaanfilee garaa bifa sirnaan bifa qaroominaatiin bakka adda addaatti lola labsaa ture. Lola labsisan keessatti uummata isaa keessa deemee kallattiilee hedduu sochii godhuun buttaa muraasaan wal qooduun aanalee keessatti labsii haga jalqabee injifannoo baay'ee galmeessee jira. Keessattuu lola hagayya 10 bakka maate jedhamutti lola gaggeessu keessatti humni diinaa duula kana faallessuuf woboo wal qindeessee woboo dura dhaabbachuuf baay'ee keessatti injifannoo baay'ee hammana hin jedhamne galmeessuun duula diinaa godina kana guutuu keessaa walitti deebee kan ergifannaadhaan naannoo kibbaarraa dhufe hunda kan walitti deebise rukutuudhaan dhabamsiisee nama 70 ol dhabamsiisuun meeshaalee 14 irraa hiikee diina ammoo uummata isaa duratti facaasee injifannoo baay'ee galmeesse goolabee guyyumsarraa jalqabee diina bittanneessee haga guyyaa sanarraa qindoomini diinaa kun harcaatoti walitti bakka bakkaatti walitti dhufan bittannaa'anii deemanii hin deemne jechuudha. Duula sarara kaayee bakkooteen waraana bilisummaa Oromoo godina Gujilixaa dhuunfate aanaa bulee horaa guutummaa guututti dhuunfatamee jira. Aanaan malkaa sooddaa guutummaa guututti dhuunfatamee jira. Aanaan qarcaa guutummaa guututti dhuunfatamee jira. Aanaan surroo barguddaa guutummaa guututti dhuunfatamee jira. Aanaan galaanaa guutummaa guututti dhuunfatamee jira. Lafti dhuunfatamte siin jedhu tun ammoo lafa duraan istiraatiijii diinaatiif qottuma diinaati. Kanaa qottuma diinaa kan biraa hin jiru. Bakkoota kana jira. Bakka kana ammoo guutummaa guututti bifa wal fakkaatuun dhuunfatee harcaatota diinaa harcaatota piippii kaga ammaa uummata Oromoo rakkisaa dhiphisaa turan hunduma bittanneessee bakka isaan irraa walitti qocanitti deebi'ee jira. Injifannoo cimaadhaan goolabee jira. Ayyee dabalataan hawaasas bakka bakkaatti yeroo woboon mariisisu argaa turre. Mariin isaan tolchitan maal fakkaata? Marii akkamii tolchitaniif gaafiin uummata keessaa immoo isaniif kafaan jira? Mariin nuti godhaa turre marii bilisummaati yeroo ammaa kanatti duula jalqabne kana marii uummati keenya biyya keenya dhuunfachuuti. Kabiraa miti xumuratti goonee biyya keenya dhuunfanne Oromiyaa bilisoomsinee walaboossinee harka uummataatti akka galchinu uummati qophii akka ta'u marachiisaa turre. Uummatillee ammoo kana guutumaa guututti qophii ta'uusaa jala sarree nutti himee dhugaa ta'uusaa godhee dararaa diinni duraan dararaa ture kaan gammachuu waraana bilisummaa Oromoo gammachuudhaan simatee dura deemee gula deemee sirnaan simatee waraana bilisummaa Oromiyaa akka harkatti deebisan guutumaa guututti himee uummatillee amanee nurraa fudhatee jira jechuudha. Gaafiin uummati nu gaafatu akkamitti waliin taanee biyya keenya bilisoomsuu dandeettanii akkam nu godhuu dandeettanii haala amma jalqabdan kana haala bareedaadha. Garbummaa kana akkuma duraan itti nu ciccitan nullee isin faana hiriirraa isin waliin jirraa warra qabeenya keenya barbadeessan warra lubbuu keenya balleessan ka dubartoota keenya gudeedan ka kaan mana hidhaatti guuranii waliin jiran yoomiyyuu nuti yoo dhumanne malee duubatti hin deebinu isin faana jirra ka jiru nu faana hiriirra jechuudha. Gaafiin uummataa gaafii bilisummaati. Oromiyaan harka keenya deebi'u akkamitti nu deebisuu qabdanii ka jiru nu gaafate malee gaafii biraa nu gaafanne jechuudha. Keessattuu gama hawwaniitiin haadholeen teenna waan isin nutti dhaamattee jira. Dhaamsa cimaa kasii nutti dhaamatte haga Oromiyaan bilisa baasutti jabaadhaadha. Yoo isin dhumattanii baddanillee namni ammoo nutti dhala garaa keessaa qabna. Yoo isin dhumattanillee garaa keessaa qabnu dhalla isin faana hiriirsina haga gadaamessi keenya jiru haga dubartiin Oromoo deebtu jirtu biyyi teenna. Ta duraan saamamaa turre deebitee harka diinaatiin deebitu. Kanaafuu haga dhumannu kamiyyuu isin faana jirra ka jedhu akkuma viidiyoodhaan miidiyaadhaan agarsiisaa turre sani nu faanatti hiriiree uummata keenya tokkummaadhaan ammaan duuba diina jalatti hin bullu dadhabne baannee dadhabne gabbarrillee dadhabne birrii kennineef dadhabne lubbuu namaa kennineef dadhabne ammaan duubatti wanni addaan nu baasu impara Itoophiyaa kana diinne Oromiyaa keenya walaba godhachuun malee wanni piippiidhaan walitti nu firoomsu walitti nu fidi guutumaa guututti hin jiru jedhee
akkanaan nu dhaamsisaallee kan nu dhaamate Oromiyaa akkati harka deebinu walumaa galatti nutti dhaamate gaafiin addaa ammoo inni nu gaafate Oromiyaa akkamitti harka nu deebichan kan jedhu malee wanni biraan jiru jechuudha. Ayyee qaamonni kan maqaa oboo dhaasanii kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti saamichaaf gochaalee babbadaa akka hojjechuu jiraniittu dhaga'ama. Qaamni kuneen gar godin Gujii lixaa keessattuu taateen akkanaa mul'atee jira. Qaamni kun mul'atee jira. Keessattuu amma naannoo aanaa qarcaa keessatti ganda dibbisaa jedhamu keessatti nama lama ajjeesee jira jechuudha qaamonni kun. Qaamonni kun ammoo warroota maqaa PPtiin hundeessee PPin osoo hin beekne sochii waraanni bilisummaa amma godhuu jiru kana keessatti simannaa uummati waraana bilisummaa Oromootiif godhu kana balleessuuf maqa balleessiif uummata wal jibbisiisuuf nama shan qaama hidhate qaama hin beekamne PPdhaan hundeessee waraana bilisummaa Oromoo itti fakkeessee wiigii mata dhawatee uummata saamaa jiraachuu saamsisa saamaa jira. Inni kun akkuma Oromiyaa goleelee Oromiyaa bakka hunda keessatti deemaa jiru bifa kanaan godina Gujii lixaa keessallee bifa kanaan socho'u jirra. Nulleen hordofuu jirra uummata hubachiisuu jirra. Qaamni kun taa'e jedhee kan PPdhaan hundeeffame dhoksaadhaan maqaa bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf maqi balleessii irra kennuuf uummataaf waraana bilisummaa Oromoo walitti buusuuf qaama PP'n qindeessitee gadi ergite godina keenya keessallee sirnaan jira jechuudha. Ayyee yeroo ammaa kanaatti woboof uummata walanqisuuf neetworkii bilbilaatiif intarneetallee muramee jiru. Kun ammoo injifannoo woboo uummata dhoosuuf dabalataan ammoo dhaamsu woboo uummata hanqisuuf akka uummati hin arganneef kallattii garaagaraatiin uummata kanaaf isa walanqisuuf waan godham ta'uu mala. Mee carra kanaaf fayyadamtee waan uummata kanaan jettu jedhi. Uummata Oromoo wanni beekuu qabu isaan ammoo yaaliin isaaniin guddaan uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo addaan kutanii burjaajisuuf kan godhan. Inni kun ammoo qabsoo duuba deebisuu miti. Wamaallee godhuu hin danda'u. Miidiyaan sullee waliin taphatullee gahee guddaa wanni isaan godhan jiru. Maaliif waraanni bilisummaa Oromoo gochootaa fi injifannoowwan uummati waraanni bilisummaa Oromoo dalagaa jiru. Uummatni waliin hiriiree hojjechaa waan jiruuf wanni isaan jalaa dhoksuu danda'an tokkollee hin jiru. Kanaafuu uummati keenya bakka hundatti sababa kanaan amileen gadi bu'aa doonteeni bakka jiru hunda miidiyaaleen baduudha baate qabsoo isaa ka amma jalqabe ka biyya isaa dhuunfachuuf sochii eegale waraana bilisummaa Oromoo eegale kana jalatti hiriiree tokkummaadhaan afaan tokkoon yaada tokkoon xumura akkatti godhu kun ammoo akka uummata keenya hin burjaajessine. Miidiyaa garaagaraa ammoo olola adda addaa gama kaaniin ammoo gama nurraa cufanii isaan ammoo miidiyaa haga ammaatti dhuunfatanii waan harkaa qabanuuf ololan barbaachisne waraana bilisummaa Oromoo badee jira. Oromiyaa keessaayyuu socho'ee jira. Gara biyyoota ollaatti baqatee jira ka jedhu olola adda addaa gadhiisuu jiran jechuudha. Kun soba akka ta'eef dhugaa akka hin taane uummati keenya kana hubatee ejjennoo yookaan dhaadannoo woboon Oromiyaa dhuunfachuuf dhaabate kana ciminaan ka'e kana kutatee ka'e kana uummati keenyallee kutatee faana hiriiree xumura akkatti goonu uummata keenyaaf dhaama kan ammoo isa burjaajessuu qabu isa gowwoomsuu illee qabu jedha. Duulli kun addaatam duullee garuu kun goolabii isaa eessa? Umuun isaa haga Oromiyaan harkatti nu deebitu uummata Oromoo bilisoomee walaboo mo'asitti duulli addaan cituu miti jechuudha. Aga biyya keenya dhuunfannu kaayoon isaan guddaan Oromiyaa dhuunfachuudha. Aga Oromiyaan dhuunfatamtee harka diinaatii baatee intara tortora uummata keenya waggaa 150 oliif jalatti uummata keenya saamsisaaf ajjeesaa ture kana diinee Oromiyaa walaba dhaabnu asitti Oromiyaa bilisoomsinu asitti biyya keenya Oromoo harka deebinu asitti duulli kun addaan cituu miti itti fufaa. Ayyee wal dhageetti tumsu waraan bilisummaa Oromootiif humnittis Tigraay gidduu ta'e hordofuun dabballooti PP woboo irraa tolol garaagaraa deemsisuu jiran. Keessumaa ammoo TPLF warreen duraanii isii walitti qabdeettu woboon taa'ee maqaa balleessuu jira. Warra kanaan maal jettanii? Ololli kuni amma miti kun duraanuu wama beekamu haga waraanni bilisummaa Oromoo seene haga PP waraanni mootummaa bilchiginnaatiif mootummaan gara kaabaa yookaan Tigraay wal dhaberraa kaasee akka nuti isaa waliin jirrutti odeeffamaa ture jechuudha. Kun haqalle teenaan borullee taanaan nuti biyya keenya bilisoomsuu malee isaan yoo barbaachisaa ta'e juuntaadhaan waliin juuntaa kananis kamasaa amma maqaatti baasan kana waliin hiriiree ka hojjetaa ture waggaa 27 ka uummata saamsisaa ture isaanii. Waa'ee uummata saamsisuu ka beeku isaan waraanni bilisummaa Oromoo waa'ee lafa isaa saamsisuuf uummata isaa ajjeesu takkaayyuu dalagee hin beekullee kana godhelleen isaan nuti akka nu beeknutti akka waraana bilisummaa Oromootti qabsoon keenya yookaan harka qaama bira qaama kamiyyuu qaama TPLF ta'e
qaama biraas ta'e naftanyaa ta'e qaama kamiyyuu harkatti deebisuu yookaan jalatti hiriiree waliin Oromiyaa bulchuu adoon ta'een Oromiyaa bilisoomsee walaboomsee uummata isaatti harkatti deebisee qabeenya Oromiyaatiif biyya Oromiyaa ilmaan Oromoo harkatti deebisee ilmaan Oromoo bulchuu fi biyya keenya dhuunfachuu qofaa jechuu kaa'uun nuti waliin nu qabsoonu kan ammallee qabsaa'atu. Kanuma godhaa turre ammallee kaayyoon keenya kanuma saniin alatti wanni ammoo uummata keenya burjaajessanu uummata keenya waliin hubachuu qabu asin jirratti amma ololli kaadiree bilchiginnaatiin yookaan PPtiin odeeffamaa jiru juuntaa harkatti isin deebisuuf ammal deebisee juuntaa isin saamsisuuf kan jiru kanarratti uummata burjaajessuuf afaan faajjessuu jiran jechuudha. Kana uummata keenya dhageeffachuu qabu. Olola isaaniiti maqi balleessu uuma isaan duraan dalagaa turani. Kana waan ta'eef olola kijibaa kana uummati keenya amanee fudhachuu hin qabu. Nuti kaayyoon keenya guddaan Oromiyaa dhuunfachuudha. Walumaa galatti uummati keenya kana hubatee olola isaanii kana akka hin gowwoomne akka hin burjaajonne afaan faajjii kana akka afaan hin faajjonne jedhee dhaamsa dabarsaa. Ayyee ajaja waraan bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godin Gujii lixaa jaarrabbirra marii yeroon waliin goote maqaa dhaggeeffattoota keenyatiin guddoo galatoomne ulfaadhii siin jenna. Isinillee galatooma ulfaadha. Lafa banataa deemu qaboo baani fidura. Konyaa Gujii lixaa. Bulee horaaseen godini cabuu qabaa. Abbaa biyyaati. Bireenaan gammad. Bireenaan laalidhay. Onni Oromoo daadhiina naasise wobbaan gala dhoowwee wabolaachise bu'uura miila jalaa dhagee wal jalaa bu'uura miila jalaa dhagee wal jalaa akka baasaa dhufii injifatee gadaan akka baasaa dhufii injifatee gadaan yoodhaada tuboonni dhageessee yartuu bobbooja daambaatu yoodhaada tuboonni dhageessee yartuu bobbooja daambaatu soosoo Kichuu Oromoodha qatara cabsanii Oromeeni duruu sabaaf yaadanii warreen abbaa garaan da'oo godhatanii Oromeeni duruu sabaaf yaadanii reeffalmaan Oromoo saree nyaachisanii Oromeeni duruu sabaaf yaadanii harree sabbaatu simarsee woboonii Oromeeni duruu sabaaf yaadanii Oromeeni duruu sabaaf yaadanii Oromeeni duruu sabaaf yaadanii Coba nyaachuu nafee kolkaa qabatanii sobaan tokkoon dhiiga dhuguu nafee amma yeroo dhiiraas hin jedha wobooni sobaan tokkoon jiraachuu kee hafee duuba qabduu laata booti si batamtee sobaan tokkoon amma nyaachuu nafee attee keessa jirta woboodhaan matamtee sobaan tokkoon dhiiga dhuguu nafee sobaan tokkoon amma nyaachuu nafee sobaan tokkoon dhiiga dhuguu nafee sobaan tokkoon dhiiga dhuguu nafee warri adakaa jira taatanii namni keessanii gurguratanii seenaa jalaa hin baatanii humna biraa baratanii yeeshee garbuu biraan darboo dinaa sarmoo wanni Oromoo bartuumaa wanni kutaadha nootummaa yookaan loltuu yookaan dhabduu yookaan karaa gadi dhiiftu wanni Oromoo kuma kumaa ishoo goota Oromoo lola malee qawwee malee bilisummaan tolondoofi ishoo goota Oromoo lola malee harree qawwee malee bilisummaan tolondoofi ishoo goota Oromoo lola malee qawwee malee bilisummaan tolondoofi ishoo goota Oromoo lola malee qawwee malee harree bilisummaan tolondoofi ishoo goota Oromoo lola malee qawwee malee bilisummaan tolondoofi ishoo goota Oromoo lola malee qawwee malee bilisummaan tolondoofi Kabajamoo dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa sagantaa irraaf qindeeffannee jalqabaa hanga xumuraa nu waliin taatanii waan nu caqastaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u kan isiniin jennu qopheessitoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaati. Waan har'aaf qindeeffanne obbaasnee jirra. Sagantaa itti aanuun walitti deebina.
Hangasuu fayyaa fi nagaa keessa nuuf tura. Injifannoon uummata Oromoof.